Ashama daawwattoota fi dhaggeeffattoota chaanaalii Obsee Shawaa nagaa waaqayyo bakka martarratti faawayetu jirtu jecha har'a maal jechaa jirtanii viidiyoon kun yoom akka gadi isinii dhiifamu beeku garuu piintoon hojjechaa jira jechuudha. Wanni kennittoo kun maalidha jettanii qamadiidha jechuudha. Qamadii akkamitti hojjenne seetanii ina koofne hoggaana kaa'u isinitti hin argisiisne kaadhiifama haala naan mijanne kanaaf garuu gizee bilchaatee kun amma daffaa jira. Daffee akkam akka ta'u isinitti hin argisiisa. Gaafa ayyaanas akkamitti akka dhunu isinitti hin argisiisa. Maal ayyaana isa akka qopheeffamnu viidiyootti daddabalee viidiyoon kun garuu akka isin qaqqabu hin beeku. Gaafa isin qaqqabeef qamadiin kennittoo ta'uu danda'a hoo jettanii akkatti ta'u laala intaa jechuudha. Karari isaatu garbuudhuma fakkaata laala in gurraacha jechuudha. Waan gurraacha jennee koofneefi kanaaf mee maal akka ta'u walumaan laalaa madaffaa jira. Asitti immoo kunoo qopheessina jechuudha. Nuti silaa gubbaadhaan galuu qaba wantoonni kun nuti garuu haala mijataa waan hin qabneef ammoo kunoo kennittoo keenya xanaffafuutti jira. Maqaa Yesuusin qas xanaffafuutti irraa akkuma argitanii waaw liyyu no baay'ee bareedee jechuudha. Qamadiin keessatti kun hafaa jira. Bishaasaa xanaffafaa jira jechuudha. Duuba nabbacan akkasitti piintoo keenya xanaffafaa jira. Kennittoo keenya jechuudha. Wow. Mirti ta'aa jira kun jechuudha. Amma bishaan itti daballee akka guutuuf jechuudha. Olfinna jechuudha akka guutuufi bishaan xiqqoodhuma itti daballee hojjenna. Mee xumura irratti immoo walitti deebina nu eegaadha. Fattoota koo mee bulee jechuudha. Farsoo guyyaa ayyaanaa ganama nalala. Waaw argitanii kennittoon kiyyaa akkatti dafte jechuudha. Baay'ee mirxii kennittoo ta'e dhugaa rabbii gizee laaltan jechuudha. Akkanatti baay'ee daffaan immoo booda xanaffafee too hin agartu aslaala argitanii baay'ee mirxii ta'e jechuudha. Baay'eetti argitanii kennittoon qamadii akkanatti hin ta'a jechuudha. Baay'ee bareeda jechuudha kennittoon qamadii dhugaa rabbii akkanatti kennittoo hojjetachuu hin dandeessu. Isiniin jedha isinitti argisiisa booda gizeen xanaffafes kunoo daabboos bukeechan jira asitti hoo kanatti qabe daabboo bukeechan jira yoo qabadhee viidiyoo raabunnateen tolle bukeechan jira daabboo mee shirri guddaa ayyaana boruu kana waliin ilaalla nafaana tura isiniin jedha. Daabboo bukeechan jira ashawudha harka tokko viidiyoo qaba harka tokko natti hin tolle nafaan mataame amma daabboo daffaa ufanii nalaalai qo'a kaama harka tokko nan daffaa garuu dhifama harka tokko nan daffaa utti jira yaada mee akkatti daffoo ilaaltu nafaan tiraafikii keessa nafaan haa ta'u fuulatti na qabne daabboo ayyaana fuulatti na qabne daabboo ayyaana akkas fakkaata. Daabboon ayyaana akkasitti bareechaa jira. Kunoo akkuma argitan kan faasikaa du'ee du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos yaadannoo isaatiin akkanatti kunoo herguutti jenna saga geessas niin jedheen jira. Akkas fakkaata. Amma antini keessa galchee macarrakaa isaa akkatti boommoo waliin ilaallas niin jedha. Kunoo daabboon koo xumuree baaseen jira jechuudha. Difoo kooyi akkuma argitanii naa bilchaatee jira. Birattis immoo kunoo biddeen tolchaatumaan jira. Daabboon kiyyas immoo kunoo akkanatti naa ba'ee jira faa jedhee jechuudha. Anuma faana ta'a. Amma kunoo akkuma argitan karlaatatti hojjechuuf deemna. Karlaatatti inni itti
asitti immoo maalan hojjechaa jira isinitti fakkaata. Biddeen fin lixii bukeessaa jira jechuudha. Akkuma argitanii biddeen fi lixii bukeessaa jira. Maalitti goote hoonaan jettan ashaboo xiqqootti godhe irshootti godhe baqa isumaanan bukeessaa jira jechuudha. Gizee tolchinus wajjumaan itti dhufnaa garuu akkanatti bukeechaniisu booda kallaatattan rukuta jechuudha. Kallaataa keessattan sirriitti qallisa. Kallaataa keessatti qallisee waarradhee sa'aatii tokko yookaan sa'aatii lamas ta'u teechise biddeen tolcha jechuudha. In argitu tartiibuma sanittan deema akkamitti akkan kallaataa keessatti rukutus akkamitti akka tolfamee ba'us in argitu sinin jedha turtiin keessan afaanumaa ta'u. Kunoo ka biddeen kiyya tokko jedhe diriirsan jira mee akka inni ta'uudhaan lalla. Naam. Kunoo akkuma argitan biddeen hoggas jammare san rabarrabee jechuudha. Ifama kaameraa kaartaa kiyyaanan qaba kaameraanidha. Kunoo akkasitti bareechee tolcheen jira jechuudha. Dhugaa biddeenuma garuu kun biddeen firna duqeetirrayyuu akka biddeessa duqeetii isa lammataa jechuudha. Isa tokkoffaa miti yaa oodhaa wal qabata malee. Akkuma biddeen xaafitti rubrub jedhee bareede jechuudha laala. Akkuma biddeen xaafitti jira baay'ee bareede jechuudha baay'ee. Kunoo asitti shunkurtii daanqoodhaaf qopheessan jira. Asitti nacha shunkurtii dooroodhaafan daanqoodhumaafan qojjasaa jira. Ayyaanni kun ayyaana addaatti natti fakkaachaa jira. Walumaan ilaalaa garuu viidiyoon kun yooma akka isin bira ga'uun beeku ayyaana gaarii isiniin jecha biyyoota Itoophiyaa keessas biyya alaas warra jirtan obboleewwan koo hundumtu baga geessa isiniin jecha kun shirguddi jechaa tan jira. Turtiin keessan afaanumaa ta'u. Kun akkuma argitan shunkurtii kiyyaas muraan jira muramaa jira jechuudha. Shunkurtiin daanqoodhaa faasana jechaatuma jira faana turame. Turtiin keessan afaanaa ta'u kun shunkurtii diimaa muraa jira. Video waraabudha ammoo haalatu nutti mijachuudha. Shunkurtii akkamitti daanqoodhaa dhedheerachitan hin jedhina dhugaa. Shunkurtiin biyya kanaa jechuudha. Dhedheeraa malee xixinnaan hin ta'u jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku hin bilchaatu. Garuu dhedheeraan dafeet mukuk jedha jechuudha. Gaggabaaban garuu hin bilchaatu. Kanaa jenneet xiqqoo ishii dhedheerechine jechuudha. Qomatii isaa kunuunis kattaf godhaa jirra. Haaluma biyyaa fakkeechine ammas turtiin keessan afaanumaa ta'u. Kun akkuma argitan asitti shunkurtiin qollaamaa jira jechuudha. Waxii daanqotii fi kunoo argaa qollaamaa jira kunoo waxiidhaaf jechuudha. Ayyaanni baranaa shirguddina jechisiisaa jira. Baga geessan siniin jedhee daanqoo hojjechuudhaaf jirra. Kunoo daanqoo hojjechuutti jirra jechuudha. Kaameraa wulwul jedhamaa jedhan jedhinaay harka tokkoon kaameraa harka tokkoon distii warraasutti jira. Kanaaf wulwul jedha jechuudha. Akkas fakkaata asitti immoo maal hojjechaa jirra allicaa foon jechuudha. Allicaa lafii hojjechaa jirra. Kun muraa jirra jechuudha. Daanqoos immoo kun asitti zafanne asitti daanqoo qola shunkurtiitiin akka shittaan keessaa ba'u jennee zafne. Turtiin keessan numa faana haa ta'u jenna. Shunkurtiin kiyya bilchaachuu jira akkuma argitan shunkurtii adiitti galcheen jira amma jechuudha. Maaliif waggaatti gagalchitu waraabne yootaan viidiyoon bootaan godhu hin qabne jechuudha. Natti hin tolu viidiyoon bootaan godhu hin qabu. Kanaafini harka tokko immoo hojjechaa harka tokkotti galchaa naaf mijatu. Kanumaa jedheetanii isiniin jedha. Kun ammoo barbareetti galchuu kan deema. Distiin kiyyaan ashkaraakkaraa akkuma makiinaa motora dhaabuuf dadhabee. Akkuma argitanii barbareetti galchuu kan deema. Garuu distiin kiyyaa zoora. Nafaana tura barbareetti galchaan jira. Barbareetti galchaan jira kun akkuma argitanii. Dabalu بس عشان ياكلوا نص. بربريتي قلتها ترى قالوا بربرين تتكيت تنيف مالي في أكبية كينيا سنين تاني أكنون جنة. انتني ليشود أرمني
baay'ee akka barbare nyaanne hin beektu warri nuti jirru immoo hin nyaatu jechuudha amma ta'e hin nyaatu waan ta'eef kanaaf distii waan qabateef xiqqoo bishaan itti galchaan jira xiqquma jechuudha distii waan na jalaa qabateef akka wal fudhatee wajjin bilchaatu jedheeni egaa arabni akka nyaatuuf barbare itti labas goone jechuudha malee barbare nuti jibbinee otoo hin taane arabaa jennee jechuudha arabni barbaree baay'ee nyaatu kanumaa jenneetti labas goonee distiinis sirbite akkuma shiroo mee aan xiqqoo ishii bilchaatee ol nyaatu walitti deebina jechuudha kun asitti immoo allicaan akkanatti qophaa'ee jira jechuudha allicaa sigaan foon goone jechuudha foon goone kanaaf qophaa'ee amma maaltu nu hafe jettanii dhadhaa galchuu dhadhaatti goggooneet asitti qaaraa fi dhadhaa goone irratti xumurra jechuudha waxii daanqos immoo amma dhadhaan galche jechuudha isinitti argisiisa kunooti akkanatti dhadhaa fi inqulaalii galche ganama waan o'uuf hin xumurra jechuudha kunoo dhadhaa koo galchaan jira lagaa dhadhaadha dhadhaan kun immoo dhadhaa maaliif jettanii dhadhaa horiitii manatti hojjetame waan ta'eef kunoo akkana fakkaata amma immoo kunoo inqulaaliitti galcha inqulaalii koo galchuufini viidiyoo baay'ee addaan kukuta haala jireenya biyya ormaatiin jechuudha inqulaalii koo galchaan jira baay'ee bareeda kun akkuma argitan waxiini inqulaalii koottis akkasitti galfadheen jira inqulaalii maatii xinneessitee jettan baay'ee namni nyaatu waan hin jirreef hin beekamudha baay'ee nugaa jennee jechuudha akkas godhee namni nyaatu hin jiru dheetumanii waxiis immoo xiqqeechee godhee dhadhaatti galchee inqulaalitti galchee xiqqoo tursiisee manan xumure jechuudha bifa akkanaatiin waxii kiyya waxii daanqoo xumureen jira allicaatti immoo dhaqeetan dhadhaa godha jechuudha allicaanis kunoo jira isattis garuu dhadhaa maankan tokko bichaan godha kun akkuma argitanii dhadhaatti godhaan jira jechuudha kunoo dhadhaatti godhaan jiratti godhee allicaa kootti amma immoo maalitti galchaa qaaraatti galcheetan isas xumuradha jechuudha akkanatti egaa kanarra immoo boru ganama hoggaan dhidheessee nyaannutti walitti deebinaa nagaan naaf turaa isiniin jedha walitti deebina viidiyoo booda irraa dhiyeessee nyaatamutti ganama dhiyaatee nyaanna kunoo qaaraa asumatti qopheeffadheen jira kanatti godheetan asumarratti xumura isiniin jedha boru ganama walitti deebinaa turtii gaarii amma immoo daanqoo kiyya galfachaan jira waaw ya salaam argitanii akkattan galchaa jiru farasinyaa kunoo abbaa manaa nyaata jedhassun abbaan manaa koona biran jiru hanukkaa irraan abbaa manaa kiyyaa kennaaf kun akkuma argitan buna faafaa godhaa jirra asittis immoo qophii buffee qabsiisaa jirra maal fakkaata jettume hayyaanichi waayyoo baloo baay'ee bareeda ይኸው ዳቦን እየቆረጥን ነው ፈታ ብሎን በጣም የሚያምር ዳቦ ነው ዱጋረቢ ባየ ዳቦ ከሌሰን ጀቹዳ ባየ በሬዳ ማሊፍ ሞ ቪዲዮ ስንባን ይወተን ወፈተን ወፈነ ጀቹዳ nuti gana hojiirra jirra yaw kan beektu manni namaay kun wati allicaa sitti qopheechine maaliif xabqaat qopheechitanootne arabni dafee waan nyaanne fintur waan ta'eef xabqaan kan qorrinee fi watiin kun daanqosas jira
wanti nu hafen jiru dhugaa rabbii amma nu danda'ametti yaalee jira akka biyya keenya Itoophiyaa sanarree nu ta'udu aybiinirree asuma jira asitti immoo kinittoon kun asitti jira kararii kanaan nu ba'ee garuu asitti ganaa immoo wanta biraa finna jechuudha kararii biraatiin biriindayi asitti kookaa naqaadheetanii asitti kun obbeddeena jira wanti nutti hafen jiru ixaanni kun asitti haara jira bunna asitti dhiyeechine akkas fakkaata ayyaanni baga ayyaana itti singeessin jira asittis immoo qixxaa chabbaatii jedhan kun haramnan jaalatu sani isaaniif jennee hojjennee jirra kaayoo gola ormaa jirra waan ta'eef dirqama keessan bichaa jettanii dhiistanii akka nu hin jenne jennee itti dabali mur laa tokkicha itti dabali akkasitti daabboo keenyas kun asirratti dardaraa jirra shaayiin bunni arabna dhugas jira daabboo kun asitti kaamurree dardaraa jirra akkana fakkaata baga geessanii ayyaanni kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniin jedha guyyaan kun yaa guyyaa ayyaanati viidiyoon kun garuu ooma akkasiin qaqqabuun beeku viidiyoon kalee hoggaan hojjedhu minaamina waraabee wajjin hanga isinii dhiisaa isiniin jedha ayyaana gaarii isiniin jedheen jira baga geessan baga keenya isiniin jedha hunduma keenyaaf ayyaana gaarii egaa viidiyoon koo har'aa kana fakkaata viidiyoon koo kun yoo isinitti tole laayik sheer sabskiraayib gochuudhaan na jajjabeessaa isiniin jedha viidiyoon biraatiin ammoo walitti deebinutti oraa bulaa